Ashamar Kafuunee kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bakka jirtanitti nageenya keenya isinaa dhaqqabu isiniin jenna. Namoonni chaanaalii kana subscribe goone subscribe godhaa isiniin jenna. Namoonni viidiyoo kana jaalattan ammoo hiriyoota keessaniif akka qoddan affeeramtanii jirtu. Odeeffannoo guyyaa har'aatiin xiinxallaa maraamartoo siyaasa Itoophiyaa yeroo ammaatti odeeffannoo guyyaa har'aatiin maraamartoo siyaasaa fi abjuu yaada hiddaama Itoophiyaa keessatti wal dhiitaa jiranii sababni maal kan jedhu hayyuun saayinsii siyaasaa Oromoo tokko waan jedhe qaba. Sagantaa keenya har'aatiin isaan irratti kan xiyyeeffatu ta'a. Hanga xumuratti nu hordofaan affeerraa keenya. Hayyuun siyaasaa kunis yaada isaanii akkana jechuudhaan eegalanii gaafiin siyaasa Oromoo fi saboota kaanii Itoophiyaa keessa waggoota dheeraaf ture fincila uummataa kaasuu bara 2018 muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed aangootti fide. Kun olaantummaa siyaasa TPLF waggoota 30tti siiqaniif Itoophiyaa keessa turetti xumura godhe. Garuu fincila biraa dhale. Garaagarummaan ilaalcha siyaasaa TPLF fi paartii badhaadhinaa gidduutti uumame babal'achuun waraana Tigraay waggaa 2 ture kaase. Waraanichi paartii biyya bulchu cinaa dhaabbachuun paartileen Amaaras ta'e naannoleen kaanii deeggaraa turani. Keessumaa naannoo Amaaraatti hidhattoonni faannoo waraanicha irratti hirmaatan waliigaltee nagaa Pirootoriyaa mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti mallattaa'e booda qawwee lafa kaa'uun qeetti deebuuf yaayamamoo hin taane. Inumaayyuu deebanii bulchiinsa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed mormutti ce'anii. Kana malees karoora mootummaan humnoota addaa naannolee irraa deebi'ee gurmeessuuf ta'u akka hin eeyyamne fincila kaasanii. Kana hordofee rakkoon nageenya naannichaa humna isaatiin ol taanaan mootummaan federaalaa akka gidduu seenuuf jala qaba ji'a hagayaa bara 2015 gaafii dhiyeessanii. Mootummaan Itoophiyaa humni hidhatee naannicha keessa socho'u kun mootummaa naannichaa humnaan fonqolchuun gara mootummaa federaalaatti dhufuuf kaayeffatee socho'aara jechuudhaan labsii yeroo muddamaa labsuun ni yaadatama. Hidhattoonnii fi aktivistoonni Amaaraa akkana jechuudhaan yeroo adda addaa dhageessifatu. Hidhattoonnii fi aktivistoonni Amaaraa yeroo adda addaatti yaada akkanaatti ka'umsa godhatanii dubbatu. Ka'umsi keenya Amaara bilisa baasuu, galmi keenya immoo Itoophiyaa jechuudhaan dhageessifatu. Itoophiyaa eenyu harka bilisa baasuu, Itoophiyaa akkamii ijaaruu barbaadu ofii humna bulchiinsaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jala hiriiruun deeggaraa ture maaliif deebi'ee mormitti ka'e? Gaafiin siyaasa uummata Amaaraa yookiin hidhattoota faannoo kun gaafii siyaasaa aangooti moo gaafii fedhii dantaa biraa of keessaa qaban? Xiinxalla hayyuun kun kan kennan ta'a. Hayyuun saayinsii siyaasaa xiinxalla kennuun beekaman kun tarii wal dhibdeen naannoo Amaaraa tokkummaa biyyaaf yaaddoo ta'a. Maaltu waraana kaabaan wal fakkeessaa, maaltu adda taasisa kan jedhu irrattis siyaasa Itoophiyaa sirnaan kan xiinxallan fakkaatanii. Isaanis akkana jechuudhaan yaada adda addaa kaasaa turanii. Gaafiin siyaasa Amaaraa kan Tigraay wal fakkaatamoo wal hin fakkaatu kan jedhus wantoota adda addaatiin wal bira qabanii kan kaasan ta'a. Namni siyaasa gameessii fi hayyuun saayinsii siyaasa Profeesar Maraaraa Guddinaa waldhabdeen Itoophiyaa keessaa sababni guddaan aangoodha jedhuun dhagahame. TPLF olaantummaa siyaasaa gara waggoota 27f Itoophiyaa keessatti qabu ture dhabuuf aangoo giddugaleessarraa dhiibameera jechuudhaan waraana lubbuu namoota hedduu galaafate dhaluun yaadannoo yeroo muraasaati. TPLF sirna bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy jalatti aangoorraa dhiibamneerra jechuudhaan fincila kaasuun gara waraanatti seenuuf filatanii. Kana qofa osoo hin taane sabni keenya Itoophiyaa keessaa bakka ba'uuf argataa hin jiru jechuudhaan mootummaa federaalaa irra deddeebiin erga komatanii waraanni uumame. Gaafii armaan gadiitiif xiinxalla isaanii akka armaan gaditti kan kennan hayyuu fi saayinsii siyaasaan gameessi Profeesar Maraaraa Guddinaa akkana jechuudhaan dubbatanii. Aangoo irratti waan wal dhabanii miti. Silaa yeroo sana humna guddaa qabu ture mootummaan TPLF. Mootummaan federaalaa amma aangoo qabatee jiru humna jabaas hin qabu ture. Kanaaf mootummaan TPLF yeroo sanitti aangoof waan fedhii qaban hin fakkaatan ture. Haa ta'u malee komii irra deebi'ee dhageessifataa turen filannoon isaanii waraana ta'uun irra deddeebiin miidiyaa isaaniitti ibsa kennaa turaniiru.
Abiyyi garuu sana guutummaan jalaa waan diigeef waraanatti seenanii kun adda addummaa siyaasaati jedhanii dubbatanii. Profeesar Mararaan gama isaaniitiin TPLF namoota gaafii siyaasaa Amaaraa gidduu wal fakkeenyi jiru lamaanuu dhiibamneerra waan jedhan fakkaatu. Garaagarummaa yaada addaama siyaasaas haa jiraatu malee dhiibamuu irratti yaadni isaanii waan wal fakkaatuuf qaba jechuudhaan dubbatanii. Beektonnii fi namoonni siyaasa Amaaraa kan bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed morman heeruma mootummaa Itoophiyaa ragga'ee hojii irra tureyyuu hin fudhannu ijjannoo jedhu akka qaban dhagahamaa jira. Haa ta'u malee humna faannoo jedhamuu fi humna TPLF adda addummaan guddaan isaan gidduu akka jiru dubbatanii. Adda addummaa isaan gidduu jiru TPLF hooggansa hundatu waliin dhaabbate qaamni waraana ajaju beekamee waraanarra turanii. Hidhattoonni faannoo garuu hooggansa isaan jalatti socho'uun hooggansa isaan jalatti socho'an hin qabu. Ajajaa waliigalaa kan hin qabnee fi humna finxaaliyyii bosonatti seene nama saamuu danda'u jechuudhaanis akeeka kaaniiru. Itti dabaluun mootummaan qormaata kan ta'u qaamni hidhattoota faannoo deeggaruu danda'u abbootii qabeenyaa fi diyaaspooraa keessa jiraachuu nan shakka jechuudhaan dubbatanii. Gama biraan ammoo hidhattoonni kunniin akka kan TPLF magaalaa baanii osoo hin taane magaalaa keessa uummata da'oo godhatanii mootummaa yookiin humna federaalaa irratti dhukaasa banu jedhanii. Itaamaajoor raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa hidhattoonni naannoo Amaaraa hokkora kaasanii turan uummatarraa adda baasanii sadarkaa yaaddoo ta'uu hin dandeenye irra ga'uu jedhuun isaanii kan yaadatamudha. Profeesar Mararaan rakkoo naannoo Amaaraas ta'ee kan bakka biraa furuuf mootummaan qondaaltota isaaf amanamaa qabu osoo hin taane uummata bal'aa waliin araaramuuf marii biyyoolessaa kan jabeessuu qaba jechuudhaan dubbatanii. TPLF madaasaa qorsataa jira malee yaadni isaa eessa akka jiru baroonni ulfaata. Rakkoo naannoo Amaaraa bal'ataa adeeme hunda caalaa Oromiyaa kutaalee adda addaa keessatti namni ni ajjeefama. Hidhamaa daraaraa guddaatu irra ga'a jechuudhaanis dubbatanii. Profeesar Mararaan lafti Walqaayitti Xagadee yeroo waraana Tigraay gara naannoo Amaaraatti deebi'uun ni yaadatama. Kun ammoo sodaa naannolee lamaa walitti buusuu danda'a jechuudhaan yaada isaanii kaaniiru. Lafti naannoleen lamaan walirratti wal dhaban kun akkaataa heera mootummaan deebi'ee akka argatu waliigaltee Pirootoriyaan murtaa'ee ture. Hayyoonnii fi beektonni Amaaraa mootummaa kana amanaa hin jirru jechuudhaan komii akka qaban dubbataa jiru jechuudhaan Profeesar Mararaan kaasanii jiru. Poolisii humna addaa naannolee irra deebi'uun gurmeessuudhaan mootummaan murteesse shakkii biraa qabna jechuudhaan yeroo adda addaa akka dubbataa turan ni dhagama jechuudhaan kaasaniiru. Naannoo Amaaraa keessa faannoo dabalatee qaamni alidilee hidhate dabaluu walqabatee mootummaan qaamni hidhate lama biyya tokko keessa jiraachuu hin qabu jechuudhaan tarkaanfichaatti seenuun ni yaadatama. Isaan garuu shakkii qabu. Yeroo TPLF lafa keenya nurraa fudhachuuf qophaa'anitti mootummaan qawwee nu harkaa fuudhee jara nutti gadhiisa jechuudhaan shakkii qaban ibsataa akka jiran dhagamaa ture. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa bulchiinsa Tigraay irratti keessattuu lixa Tigraay bakka wal dhabdeen daangaa jiru irratti hundaa'ee diiguun bulchiinsa biraa dhaabuuf yookiin hundeessuuf akka malu dubbatee turuun ni yaadatama. Haa ta'u malee mootummaan federaalaa bulchiinsa erga waraana Tigraay as lixa Tigraay bakka wal dhabdeen daangaa jirutti hundaa'ee diiguun bulchiinsa biraa akka hundeessu ibseera. Sodaan kun naannoo Amaaraa keessatti humna nageenya mootummaa fi hidhattoonni alidilee naannicha keessa socho'an faannoo gidduutti wal dhabdee uumuun labsii yeroo muddamaa labsaniiru. Sodaan kun naannoo Amaaraa keessatti humna nageenya mootummaa fi hidhattoonni alidilee naannicha keessa socho'an faannoo gidduutti wal dhabdeen uumuun labsii yeroo muddamaa labsameera. Profeesar Mararaan guddina akkana jechuudhaan dubbii ijoo kaasaniiru. Siyaasa Itoophiyaa keessatti abjoo waldhiitu hedduutu jira jechuudhaan dubbatanii. Itoophiyaa keessa sabaaf sab-lammoota 80 ol ta'antu jira. Sabni Oromoo saba guddaa biyyicha keessa yoo ta'u Amaarri sadarkaa lammaffaa qabate jechuudhaan yaada kaasanii. TPLF waggoota 24 biyya yeroo geggeessaa turetti sirna olaantummaa biyyi saba tokkootiin geggeeffamaa akka ture yaadannoo yeroo dhiyooti. Haa ta'u malee bu'uurri TPLF yeroo aangoo qabatu sirna federaalizimii dhugaa akka hundeesse biyyattiin bulchuu waadaa kan gale ture. Waadaan sun osoo dhugoo rakkoon hedduun dhalataa turuun kan yaadatamudha jechuun kaasaniiru. Haa ta'u malee sirna federaalizimii
haa ta'u malee sirni federaalizimii fi heerri mootummaa biyyattii keessa mirga ofiin of bulchuu saboota mirkaneessuuf garaagaraa jedhamee itti amanamaa ture. Dabalataan Itoophiyaa durii afaan tokko amantaa tokko sanatti xumura kan godhedha jechuu yaadatan. Haa ta'u malee sirni federaalizimii fi heerri mootummaa biyyattii Profeesar Maraaraan itti dabaluunis yaada armaan gadii kaasanii jiru. Haa ta'u malee sirni federaalizimii fi heerri mootummaa biyyattii keessaa mirga ofiin of bulchuu saboota mirkaneessuuf gargaara jedhamee itti amanamaa ture. Dabalataan Itoophiyaa durii afaan tokko amantaa tokko jedhamu sana xumuratti kan godhedha jechuun kaasaniiru. Garuu ammas tokkummaan biyyaalessaa rakkoolee siyaasa biyyattiin irra deddeebi'ee qoramaa jira. Profeesar Maraaraa Guddinaan biyya kana keessa abjuu wal dhiitantu jira jechuudhaan kanumarraa kaanii dubbatan. Dhaabbatanii abjuu uummata Amaaraa guutatti moo kan namoota siyaasa murna birooti jedhanii xiinxalluu qabanii. Profeesar Maraaraan akkana jechuudhaan hayyoota yookiin xiinxaltoota siyaasa Amaaraa da'oo godhatanii finxaaleeyyiif yaada adda addaa ka'umsa godhanii kaasaniif akeekkachiisaniiru. Profeesar Maraaraan irra deebuun xiinxaltoota siyaasa Amaaraa geggeessaniif yaada tokko dhaamaniiru. Abjuun namoonni siyaasa Amaaraa oofan kun saba isaaniitiifuu gaarii akka hin taane hubachuudhaan of eeggannoo guddaa gochuu akka qaban dhaamaniiru. Oromoo maqaa balleessanii jechoota boodatti afaan fayyadamuun yaamuun akkasuma immoo saboota biroo arrabsuun gatii saba isaanii akka kaffalchiisu beekuun irra deebi'anii of ilaaluu akka qaban dhaamaniiru. Of eeggannoo ilaaluu isaan barbaachisa. Biyya ijaarra jedhanii akka Sarbiyaa akka hin taane sodaa qaba jechuudhaan kaasaniiru. Sabni Sarbiyaa biyya ijaarra olaantummaa keenya kabachiisna jedhanii kaanii biyya bakka 5tti yookiin bakka 6tti hiruun muuxannoo addunyaa yeroo dhiyootti jechuudhaan yaadachiisaniiru. Profeesar Maraaraan itti dabaluun yaada armaan gadii kanas kaasaniiru. Sirna federaalizimii ni mormu. Sabni isaanii Itoophiyaa gaafa hundoofte afaan amantaa fi aadaa tokko jedhanii waan yaadaniif sirnicha deebisuu barbaadu jedhan. Adaddaamni siyaasa Amaaraa kun waan tokkorraa kan burqu jechuudhaan kaasanii. Sirna federaalizimii ni mormu. Sababni isaanii Itoophiyaa gaafa hundoofte afaan amantaa fi aadaa tokko jedhanii waan yaaman abjuu dukkana jalaa itti buuta. Profeesar Maraaraan akkana jechuudhaan xiinxaltoota Amaaraaf yaada ijoo tokko dhaamanii sirni federaalizimii isin mormitan kun deebee kan isin fayyadudha. Kanaafuu itichuu qabdan jechuudhaan dhaamaniiru. Sababni isaan kana jedhaniifis Itoophiyaan gaafa hundoofte afaan amantaa fi aadaa tokko jedhan kun jaarraa kana keessatti abjuun buddeena nyaachuu akka ta'e beekuu qabdan jechuudhaan yaadachiisaniiru. Gaafii dhugaa isaan qaban kana yoo ta'e qofa kan fudhatama qabu jedhanii sirna dimokiraasii bulaa hin jirru mirgi sabaa eeggamaa hin jirru kana ni fudhannaaf. Mirgi sabaaf qabsoomna yoo jedhanis dhugaadha. Sabaaf dhaabbanna yoo jedhan dhugaadha. Garuu irra darbanii sabaaf sablammoota arrabsuu amantii tokkoon bullaa aadaa tokkoon bule jechuudhaan abjuu hin dhugoomne abjochuun akka hin barbaachisne dhaamanii jiru. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Diijitaal Miidiyaa oduu fi xiinxalla Profeesar Maraaraan Guddinaa miidiyaaf kenna irratti kan kutaa tokkoffaa kan hangammaa dhageettan kana